Kuna sudah dikasih tinggi sesakan drum. Akar kita kan itu dikasih biasa aku. Kuna jadi siaran sudah. Dikatani gizi-gizan. فوت أني ولا نافل كيسان ولا فوت أصلا تاني صوفتي القرآن وكان من فوت أنا بعمتي جرو نام هندوس تانا ما تكو فين تقوم وات أصلا تاني أصوفتي ما تيجي ما بيشان كذا ولا مال فيدا مقبلن أنا ما حل كان بروان تفرح فويدا ونو تشافي يدا فازليني وأنا ما كي زمان في راديك كنا أرجع خمسة سنوات عم تعرف أنا أفلك يدرا شيني أنا كمان ما أدري نرى كلا ليتها كنا نرى كلا لجرجت فلك يدرا شيني نواي كهوتو ياسرا كرونا رادي ما درامة كان ما نسين جرا ترتيجا رودوسيتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كروني كم سنة قفيا سنين جتا رودوسيتا كانوا سوي له ترجمة نون ديكيسانو فيا كيساني جنيت الحمد لله رب العالمين أنا كقولي هرنا أتاكا كمي موزيك زيفو لفيا دمنو كمي جتشاور ودن كتاي كاني جرام كونسترا جرو كم تورن فيا دا فايدا كم تورن فكوا إني جرو تو كمالا كني مو كوني تكو أنت أيغورا تيجي ملي فايدا كم تورن فكوا أفكيني خنا نمون تكو نتاني دابتاني مكانهم إرو إجهاد جسودا فولكينا باين فيادا وانتي كوني جسودا أما كوني إنسان لما كوني كيسان جوا جرو أني كان فيادا من جسوف ما كي ترسيسي وكان فيادا من جسودا أنا أورد فانسني جدا كاتنا كاتنا كيسانو كنو أكان قدنا ورجين إلى لاني بنا بتعمل كيسي سا عارف إذا إسني تفكرت ما دي دا دوبا كوراجة يعني بالشاتي ملل كوني فيكو بتعمل تجرا ما كبر جسودا كوني تكو أنت عارف بالشاتي جو كوني يعني تكو جنانا هارو جاو خم تورن فيادا خنا تورن فيادا بتعمل تعرف لك جسودا إن أنا أورد فانسني جدا جسودا كمان kita kana hikatna kali lafis ulle badam taarif dasni malifin fuula fonte jecha mashini sin barbaachisu jechaadha fuula fonte garuudha basaayota ikiddeeta mashini kanaadon dabbasaa keenya keessatti hafa waan ta'eef jecha laal dabbasaa sun taane fuulli fi dabbasaa garaagarummaa qaba kun amma badam taarifidha jechuudha makanaatu waan akkas naman cannabu jechuudha amma garuu osoo kana ta'ee gana mashini si barbaacha garuu irra tursiisa waan akkana muuzii akkana ingetna keesi isaanii suudha singalamte asirratti amma gurraachina ilaaltan malee garuu gurraachina walaaltan sirriidhaan bokkata garuu kuni amma wannoon isaa jechuudha kan isaa maayini kuni qodaan isaa kuni dabbasaaf badam taariif tokko maashinii itti naqxee hiikaa isaa wajjin dammas ta'ee waa hundumaa ta'ee dabbasaaf badam taariifidha wanti kun jechuudha maashiniitti seeraan daahitee bulleessitee yoo jettee irraa dhiitee jechuudha damma roobii kana dabbasaadhaaf badam taariifidha dabbasaa kina wallahi badam taariifidha jechuudha inna amma giraani ka fuula isna agarsiisu fedhii qaba kana fayyadama yeroo hedduu badam taariifidha jechuudha akkuma argitan kana kunoo ani qopheeffadhee jira Beda senaga sisi sudah harus mungkin di beda. Wata kai timai ni sudah garu timaku berbadan damai timaka dan bakal tarif dah tu. Timaku berbadan kai damai timaka. Amma pandaman kabuan tai ko bahasa di saja sudah. Sehingga ko berbadan tai damai wajin di beda. Bakal mesti tu di tan yoro damai di wajin di beda tu garu. Dan mengkawarra kama fini
maaliif muuziqaa eeggatuun garaan nyaata eeggatu irra itti fayyadamuu irranaaf bu'aadha. Kanaafuu keessisaa akkuma argitan kana keessisaa akkuma takka bilchaatee xiqqurraachate malee qulqulluudha jechuudha. Akkuma kanaati jechuudha keessisaa. Now hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana dibadhee keessa jira jechuudha. Aga daqiiqaa 30 dibadhee keessa. Bakka haga xiqqoonis daqiiqaa 30 isaan guutuu irra dhiisa jechuudha. Innaa kana fakkaata isiniin jedha fayyadamaadha. Nama akka fayyadamtan abdiin qaban isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isiniin jaalladha bakka jirtanitti warri maatii kan qotan asaamu galatoomaa isiniin jecha. Warri haroomatii naaf taatan viidiyoo qofa duraanii wantoota irraa fayyadaman baay'eetu jira irraa ilaalaa isiniin jedha. Warri akka tasaa viidiyoon isin bira kenni daawal milikitii tokko jechuudha. Akkee subscribe na gootanii akka geessanii warri daawal milikitii tokko ammayyaatu akka isin bira gahuuf jecha. Waan biraa osoo hin taane keessa wantoota manatti fayyadaman kana qofaa irraa dubbadha jechuudha. Dabbisaas ta'e fuulas ta'e kanarraa hin jechuudha. Hundi keessan isiniin jaalladha hordoftoota kiyyattuutti gaariin isiniin jedha bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a isiniin jedha. Rabbiin balaa suudii keessatti beekanillee Rabbiin nama keenyarraa kaasu warra akkasuma immoo maatii wajji hidhamee Rabbiin inshaallah tantamatti galchuu jecha. Du'aa eegoon bakkuma jirtutti jajjabaadha hundi keessan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum jirti gaarii.